biyyattii kanneen sirna abbaa irrummaa isaa mormanii mirga ofii falmatan dharaan yakkuu fi gochaa fokkataa akkanaa hoggayyuu irra deddeebiidhaan raawwachaa jiraate. Manneen jireenya namootaa, manneen ciisichaa yookaan doormii barattootaa, manneen nyaataa dhugaatii fi hoteelota, konkolaattota geejjibaa fi kan kana fakkaatan keessa dhukaa fi meeshaalee lolaa adda addaa kaa'uun yookaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo kaa'uudhaan namoota yakkamoo fakkeessuu barbaadan ittiin to'annoo jala oolchuuf yookaan miidhaa irraan ga'uuf fiilmiin sobaa hojjetamaa ture kan himamee dhumu miti. Inni ammaa kunis yookaan boombiin kamisa galgala waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu irratti darbatame miidhaa geessise jedhamu fiilmiilee dharaa amma dura dalagamaa turan irraa adda hin fakkaatu. Miseensota humna nageenyaa yookaan poolisii Oromiyaa miidhaan sun irra ga'e dabalatee lammiilee nagaa kanneen gochaa hammeenyaa IPRDF uummata irratti raawwatu mormanii haqaaf falman yookaan mirga gaafatan ittiin miidhuuf kan barbaadan to'annoo jala oolchuuf gocha raawwatame ta'uu isaatiif akkaataan odeeffannoon isaa qaamota mootummaa irraa itti kennamaa jirus ragaa biraati. Miidiyaa mootummaa yookaan OPDO irratti oduun gadi dhiifame kanneen balaa boombii sana geessisan abaluufaadha jechuudhaan qaamota yakkamoo fakkeessuu barbaadan eeree namoonni shakkamanii to'annoo jala oolfaman jiraachuus ibsa. Gama biraatiin ammoo qondaalli mootummaa yookaan bakka bu'aan hoogganaa kominikeeshinii Komishinii Poolisii Oromiyaa Komaander Haayiluu Fiqaaduu qaamni balaa boombii kana geessise eenyu akka ta'e akka hin baraminii fi namni dhimma kanaan wal qabatee to'annoo jala oolfame akka hin jirre jimaata fulbaana 13 bara 2019 BBC'tti himan. Oduu waldhaawaa kanarraa wanti hubatamu akkuma olitti ibsame gochaan kun fiilmii dharaa kan namoota nagaa daba IPRDF morman ittiin miidhuuf yookaan to'annoo jala oolchuuf tolfame akka ta'edha. Addi bilisummaa Oromoo erga waggaa tokko dura mootummaa Itoophiyaa wajjin walta'insarra gahee hoogganni isaa olaanaan Finfinnee seene irraa kaasee karaa nagaa sosso'ee kaayyoo qabsoo isaa galmaan ga'uuf kan isarraa eegamu hunda gochaa jira. Gama OPDO yookaan IPRDF'tiin garuu ejjennoon inni adda bilisummaa Oromoof qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qabu kan duraanii irra jijjiirama yookaan wayyoomina argisiisuu dhabuun kan nu gaddisiisuu fi nu yaaddessuudha. Lammiileen Oromoo 5,000 caalan sababa adda bilisummaa Oromoo deeggaran qofaaf godinoota Oromiyaa adda addaa irraa sanqalleetti guuramanii iraarfamaa jiru. Isaan kana keessatti abbaa fi ijoollee dhiiraa, haadhaa fi ijoollee dubaraa, obboloota, abbaa warraa fi haadha warraa wal faana hidhaman hedduutu argamu. Kana malees godinoota Oromiyaa hedduu keessatti kanneen sababa miseensa yookaan deeggaraa adda bilisummaa Oromoo ta'an qofaaf hidhamanii jiran kumootaan lakkaawamu. Gama biraatiin ajjechaan suukanneessaan loltoota IPRDF kan maqaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamuun sosso'aniin godinoota Wallaggaa fi Gujii keessatti ilmaan Oromoo meeshaa maleeyyii irratti geggeeffamaa jiru seenaa biyya kanaa keessatti kan takkaa mul'atee hin beeknedha. Dhugaa rifaasisaa kana yeroo dhiyootti ragaa qabatamaa wajjin kan ifa goon ta'a. Kun hundi kan nutti argisiisu yeroo ammaatti murni aangoo mootummaa dhuunfatee jiru murna itti gaafatamni itti dhaga'amu kan ilaalcha siyaasaa adda addaa bifa dimokiraatawaa ta'een keessummeessee jijjiirama qabsoo ummatootaan argame kana fiixaan baasuudhaan biyyattii gara sirna dimokiraasiitti ceesisuuf hojjechaa jiru osoo hin taane carraa argatetti gargaaramee humna waraanaa fi tikaa qabuun aangoo irra of tursuuf kan wixxifachaa jiru ta'uu isaati. Ta'us garuu harki anna bareedooluutu sossoo akkuma jedhamu waggoota 28 darbaniif kanumaan waan aadeeffatamaniif yeroodhaaf bifa kanaan uummata gidirsuu malee ejjennoon farra dimokiraasii fi farra mirga dhala namaa akkanaa kun kana booda karaa dheeraa isaan hin deemsisu. Ummatichi bulchiinsa isaaf hin taane akkamiin ofirraa kaasuu yookaan sirreessuu akka danda'u qabsoodhaan baratee jira. Waan ta'eef paartiin biyya bulchuus ta'e namoonni fi humnoonni siyaasaa dantaa ofii fi kan murna ofiif jecha daba jireenya lammiilee nagaa balaa irra buusuu kana karoorsanii dalagan keessatti qooda fudhatanii fi tumsan hundinuu gochaa isaanii kanarraa akka dhaabbatan gorsina.
miseensotaa fi deeggartoota keenya yookaan adda bilisummaa Oromoo dabalatee uummanni bal'aan akkasumas humnoonni siyaasaa biyyattii kana kanneen dimokiraasii dhugaatti amanan hundi rakkoon siyaasaa amma mul'atu kun furamee adeemsi jijjiiramaa biyya kana gara sirna dimokiraasiitti ceesisuuf jalqabame itti fufee akka fiixaan bahuuf ga'ee isaanii akka ba'atanis hubachiisna. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo fulbaana 14 bara 2019. Dhaggeeffattoota keenya ammallee nu wajjin tura sagantaa keenya hordofaa isiniin jenna. Kan itti aane isiniif dhiyaatu waggaa tokkoffaa itti adda bilisummaa Oromoo biyya keessa seenee fi ifatti hojiitti jalqabe ilaalchisuudhaan gaaffiif deebii hadura adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin geggeessine ta'a kunooti. Harka fuune ashamaa akkam jirtu daawwattoota televiziyoonaa ONN nageenyi keenya fulaa jirtan cufatti sinaa dhaqqabu sagantaa keenya har'aatiin keessummaa addaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Keessummaa dhallee jechuu hin dandeenyu. Maaliif yeroo adda addaatti miidiyaa keenya irratti dhiyaatanii dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo ilaallatan irratti waan ibsaa akkasumas hubannoo adda addaa nu laataa turaniif keessummaan keenya har'aa eenyu jennee beeksuudhaan duratti akkuma hundi kan keenya iyyuu beeknu adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee araaraa erga mallatteessanii kuno waggaa tokko guutee jira. Waliigalteen araaraa waggaa tokko ji'oota 12 lakkoofsise kun maalirra jira? Kaleessa maalirra ture? Har'a maalirra jira? Waggaan tokkoon dabre kun gama adda bilisummaa Oromootiin maal fakkaata haala jedhuu fi dhimmoota wal qabatan irratti as waajjira hayyuulee adda bilisummaa Oromoo kan handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Gullalleetti argamuudhaan hayyuulee adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin gaaffii deebii gabaabaa taasisnaa akka nu hordoftan kabajaadhaan isin affeera. Jaal Daawud irdeebinee maqaa daawwattoota keenyatiin haala yeroo irratti marii gabaabaa yookaan gaaffii deebii gabaabaa kanaaf eeyyamtanii argamuu keessaniif ulfaadhaa galatooma. Isinis galatan dhabiina. Jaal Daawud mee akkuma nama daawwattoota keenyaaf jalqaba irra jedhe addi bilisummaa Oromoo erga mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee araaraarra ga'ee fulbaana 15 bara darbe jechuudha. Kuno waggaan tokko lakkoofsee jira yookaan waggaa tokko ta'ee jira. Hoogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoo waliigaltee kana hordofuudhaan erga gara Finfinnee galee dirree masqalaatti uummata keenyaaf deeggartootaaf miseensota miiliyoonotaan simatames akkasuma waggaa tokko guutee jira. Sanaas immoo haalan adda addaa keessa dabartan. Waggaa tokkoon kun akkamitti ibsama akka adda bilisummaa Oromootti? Akka adda bilisummaa Oromootti walta'iinsa sana itti seenuudhaafuu mootummaan kun gara hiree seene isa kana ka biyya keessa jiranis ka ala jiranis yeroo sanatti hordofaa turan yoo yaadanne adda bilisummaa Oromoo mootummaa kana wajjin walta'iinsa sirnaa ka ummati Oromootii fi addunyaatiif ifa ta'e tokko gochuu barbaade. Kanaafis immoo bakka gareen sadaffaa jirutti akka walta'iinsi kun ta'u deddeebisnee ibsa baafnee deddeebisnee gaafanne. Haa ta'uuti haalli dhiibee deemee inni kun sirnaan bakka gareen sadaffaa ta'utti walta'iinsi kun hin taane. Walta'iinsi kun garee sadaffaa bakka jirutti akka ta'u ka barbaannee fi tokkoffaa waan irratti waltaane gareen sadaffaas quba qabaate. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura yeroo adda addaatti adda bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane dhaabota adda addaatii fi humnoota adda addaa wajjin walta'iinsa godhuurraati of booda deebi'u. Akkasumas walta'iinsa sana diiguu amala waan qabuuf inni kun akka hin deebinee fi ummataafis ifa ta'e ummatis walta'iinsa kana hordofee akka hojii irratti hunda keenya to'atuuf ture.
kun hin taane haalli hin eeyyamne haalli dhiibee dhufeennaan bakka bu'oota mootummaa wajjin hagayyaa torba walta'iinsa haasofne. Walta'iinsa haasofne sana keessatti egaa karaa adda bilisummaa Oromoo tokkoffaa mixed yookaan haala wal makaadhaan walta'iinsa sana xumuranne akka dhufaa jirru nurraa dhokataa hin turre. Haala wal makaan kunis maa'inni tokkoffaa EPRDF akka jaarmiyaatti ka qabsoo ummataatiin diigamee jiruu fi wal gidduuttis diigamee jiru waan ta'eef mootummaa ta'ee uf keessa isaatti qindoomina qabaatee darbee immoo walta'iinsa kana tiksee gara fuulduraatti nu deemsisuu danda'a laata akka mootummaattu kan jedhu gaaffii guddaa qabna. Haa ta'uuti akka lammataatti immoo ka abdannee fi ka hawwannee dhufne uummata keenyaa fi ka waliin qabsoo gochaa turre humnoota qabsoo fi humnoota jijjiirama kana wareegamaan fidani qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo kana ka abdannee dhufne karaa mataa keenya. Isa kana keessatti isaan kuni gara nagaatti nu geessuudhaaf nuunis mootummaa kanas qabanii gara fuulduraatti nu deemsisu kan jedhu abdanneeti dhufne. Tokko kana dhufaatiin keenya kana akka tokkotti immoo mootummaan kuni waan darbeerraati of keessa of ilaalee waan kanaan dura guddoo uummata madeessaa bahee fi waan inni godhetti kana of keessa ilaalee hamma tokko of sirreessee fuuldurattis nu deemsisa kan jedhu abdii hamma tokko qaawwa kennineeti dhufne jechuudha tokko kana. Erga dhufnee waggaafa September 15 biyya kana geenye jalqabuma walta'iinsa keenya irratti nu simatanii bakka nu qubsiisuu ufitti nu fudhatu bakka nu kennuu baatanillee ufitti nu fudhatanii gammachuudhaan wal simannee ka walta'iinsa sanas kabanyee gara fuulduraatti deemuudhaaf ka jalqaba wal simannaa sana irratti silaa ka mul'atu qabu. Inni kuni akka waadaa seenan sanaatii fi miseensota keenyaa fi hoogganoota keenyaaf bakka kennanii qubachiisu ka waadaa seenan darbee immoo asmaraarraa geejjiba danda'anii as fiduu isa kana hunda ni didanii ofii keenya of dandeenyeeti dhufne ka geejjibaa ta'u ka qubachiisuu haa ta'u uummata keenyaa fi ofii keenya tokko achirratti jalqabaa jechuudha. Inni kuni maallaqa isaanirraa barbaanne yookaan immoo baasii tokko isaanirraa barbaanne otoo hin taane ufitti fudhannaa qalbii guutuu akkasumas immoo dhaaba kanaa fi qabsaa'otaa fi wareegama qabsoo kanaaf godhameef ilaalcha isaan qaban achirratti jalqaba ture silaati. Kun hin taane tokko kana kalammataa ka ittaanu nuti kagoone bakka adda addaatti uummata keenya dubbisuu godinaaleetti bobbaanee isa kana uummata keenya akkuma Finfinneetti godhe dhaaba kana ufitti simatee kumaatamaan bahee simatee ibsatee deeggarsa dhaaba kanaaf qabu Finfinneedhaa kaasee hanga godinaalee hundaatti agarsiise jechuudha. Dhaaba waliin qabsoo gochaa ba'ee fi dhaaba waggootii kurnaan lakkaa'aman waliin wareegamaa ba'e dhaabisaa kana ta'uu agarsiise jechuudha. Inni kun akka tokkotti adda bilisummaa Oromootiif jajjabinaa fi uummatii fi adda bilisummaa Oromoo wal simatee wal fuulduratti deemuudhaaf ka waa agarsiisu ta'ullee inni kun karaa biraa immoo rifaatuu guddaa uume mootummaa kanatti. Silaatii rifaatuu uumuun ittiin turre erga gaafasiitii jalqabee sababa adda addaatiin gaaffii dhaabi kun isaanitti dhiyeessu walta'iinsa keenya ka lafa kaawwannee jirru hundi isaatu gufatuu jalqabe jechuudha. Isa kana keessaa gufannaan jalqabaa ka ulfaataa fi ka waan humna nuti mootummaa kanatti dabarsinee kennine 300,000 ta'u ka isaanitti kennine qubachiisu. Erga qubachiifamanii booda immoo barnooti kennamee fi leenjiin kennamee fi isaan kun kanneen humna nageenya mootummaatti
makaman akkaataatti makaman. Kanneen immooyyuu uummatatti deebi'anii makamanii qubatanii uummatatti akkaataatti deebi'anii qubatanii ka irratti waltaane kanarratti deeggarsi mootummaa ka baajeta isaan qubachiisu darbee immoo akka isaan uf danda'anii kanarratti ka waadaa seenanii dura kaampii galchuu sana keessatti isa kana waliin xumurra jennee ka walta'iinsa keenyatti waan irratti kaawwannee jirru kaampii sanallee nuti akka hin geenye akka ittiin dhiyaanne isa kana ugguruu irraa nu dhorku karaa biraa immoo miseensota keenya kaampii qubatanii jiranii hoogganni keenya nuufaa dhufu nuufaa ibsu garamitti deemna akkamitti deemna nuti dhaaba qabnaa dhaabi kun immoo nagaadhaan hojjetuu dhufe nagaadhaan hojjetuu dhufuu keessatti qajeelfamaa fi akkaataatti deemnu dhaaba keenya irratti qajeelfama barbaanna kana gaafatanii darbee akkaataatti bulchiinsi isaaniif tajaajilli kennamu akkaataatti qabinsa isaanii irratti akka hidhamaa tokkotti qabamurraati rabshaa guddaa seenanii warra isaan bulchan walii fi mootummaa kana wajjin inni kun deddeebi'ee sooshaal miidiyaa irratti illee kan yeroo sana keessatti deddeebi'ee achi keessatti finciloota ta'anii fi wal dhibdee mootummaa fi humna kana gidduutti dhalate ka hundi quba qabuu fi yaadatudha jennee amanna achirraa jalqabaa jechuudha rakkina guddaa miseensota kanaafis kabajaa dhorkatu inumaa irra darbanii shakkii jibbinsa kana isaan gidduutti dhalatu kun ka jalqabaa kan nu rafichiisedha jechuudha isa kana sirreessuudhaaf fi karaa qabsiisuudhaaf deddeebinee koree tokko waliin ijaarree yaallullee inni kun fuulduratti deemuu hin dandeenye jechuudha kun tokko kana lammataa humnatu jira ka qabsoo gochaa bahee humni kun karaa dhiyaa karaa kibbaa fi giddu galeessa jiru humni kun humna kana akka walta'iinsa keenyatti akkaataatti qubsi humna mootummaa humna nageenya mootummaatti akkaataatti dabalamuu fi akkaataatti sirna kana keessa process kana keessa deemu isa kana jalqabuun kan nutti ture irra darbanii isa kana sirnaan waliin mari'annee jalqabuu manna ololoota adda addaa baay'ee humna kanallee keessatti rifachiisee keessa akka dhaamotu ka gochisiisan ololooti adda addaa hoogganoota paartii mootummaa kana farkaa qaban irraati yeroo adda addaatti miidiyaa adda addaatii fi feesbuuk adda addaa irratti faca'u rakkina guddaa uume jechuudha kunis hiikkachiisuu ka jedhu kanallee bifa jibbinsaan bifa ofirraa akka diinaatti ilaaluudhaan waan ta'uun kun ilaalchan taane gamaa gamana uume rakkina guddaa ka uumedha inni kun yeroo adda addaatti kana rakkina isaan uuman kanaa fi kanarra dhaabbatame immoo yeroo adda addaatti lolli dhufnee ji'a tokkollee otoo hin gahin lolli humna kanarratti karaa kibbaa fi karaa dhiyaa banamuunii fi irratti waan ta'uun dhaqee uummata keenyas nus humna kanas akka rifachiisedha. Isa kana suphuu keessatti adda bilisummaa Oromoo tattaafata hedduu godhe maanguddootillee gidduu seenanii isa kana suphuudhaaf yeroo adda addaatti tattaafate hedduun ta'e haa ta'uti tattaafati kun akka maanguddooti barbaadan akka uummati barbaadu akka nutillee barbaadnutti deemuu hin dandeenye. Kun egaa dhiibee dhaqee hanga koreen teeknikaa dhaabbattu hanga waan meeqa keessa darbee haa ta'uti rakkinichi furamuu hin dandeenye jechuudha. Kana keessatti yeroo adda addaatti walta'iinsa mallatteessine kana keessatti adda bilisummaa Oromoo karaa isaa eegamu hunda isaatu karaa akka dhaabaatti fi akka hogganaatti gara nagaatti kan geessu tarkaanfiileen fudhanne ifaan kalafa jiranii fi rikoordi ta'anii ka jiranii jechuudha. Haa ta'uuti gama kaaniin immoo waan tarrifamee jiruu fi ka guutuu qaban waan kana gara nagaatti geessuudhaaf fi tokkoon isaatu guutamuu hanqatuunii fi hanga har'aatti maali dhiiroo mootummaatu jira mootummaadha kuni hanga ummati jedhee wal gaafatuu fi nutillee gaafatu keessa geenye jechuudha. Faallaasaa waltajjii argatanitti miidiyaa argatanitti
ololumaa fi duula dhaaba kanaa fi miseensotaa fi sochii dhaaba kanaa irratti gochuu kana qofaatu argine jechuudha waggaa tokko keessatti. Waggaa tokko keessatti egaa karaa keenya kana hunda baattachuudhaan duula nurratti fi uummata irratti godhamuu irratti haa ta'uuti gara nagaatti dhiibbatuudhaan karaa tokko boordii filannootti galmaa'uudhaaf waan barbaachisan ulaagaa sana hunda guutuudhaan gara qarqara sana xumurachuu jala geenyee jirra. Haa ta'uuti ka hubannee fi ka argine paartiner yookaan immoo si waliin nagaa buusee uummata kana waan uummati kun fedhu gara filmaataa fi gara nagaadhaan uummati bakka bu'oota isaa filatutti ka geessu otoo hin taane mootummaa qindoomina hin qabne gubbaadhaa hamma gadiitti olola oofuu qofaa irratti ka hojoomee jiru bakka dhaqu hundatti walta'iinsa ati gootu ka hojiitti hiikuudhaa fi ka fedhii hin qabne mootummaa kana keessa ka namooti gaafatamni itti dhaga'amu akka nam tokko tokkotti jiraatanillee akka caasaa fi akka paartiitti ka cicciteeru ka caccabeeru akkasumas immoo hojiirra ooliinsa isaa fi akkuma mootummaattuu mootummaa nama bulchu mootummaa dhimma namaa xumuru kana arguu dandeenye jechuudha ammoonaatti. Inni kun dhaqee garuu mootummaa fakkaatee caasaa ka qabuu fi ka humna tikaa fi humna waraanaa bobbaasuu qofaa fi lola gaggeessuu fi nama hidhuudhaan mootummaa ta'uu ka itti fakkaate miidhama guddaa uummata keenya irra gaheera. Kanaa jechuudha ka keessa darbinee as geenyee jirru ammatti. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebiin kun kanaan hin xumuramne itti fufasaa immoo sagantaa keenya taanu keessatti qabannee dhiyaanna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagaleen bilisummaa Oromoo sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabatee dhiyaate kanuma irratti goolabee jira. Sagantaa taanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.